السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجار حياك كيسان الإسلام في كيسان يا رب كريم ما ممكن كيسان مولي جانا يو كيسان أرجع جل كسوني mana Oromoti kan buata jerut kan kada lagu ini ilmu apa kata ujoli apa kata mutuma apa kata namu mana mutuma apa kata ini cuk kuni walalum madamu terkam ki sera kabaki sudamo olantuma sera kudamo sukaresa wan kawan mana bobe kada lagu kada gaji takun wallahi mana Oromo kan shani janini maka adda mugazanibi kan akati mana bahi yesa rabba ya gitu mana kana kesa wonni jiru arbe to ko ko be kas kes jiru mukti ilwana mat jira ujule na kya jira kesa kan be ko kan kada ga jiru ni motuma ba be motuma abdul tazallake asaw kan jira mu jara na guci ko ne sa ka wali jira wanti kana wali jira tani yadani wanti kana wali jira musus كاولن جرا تكا موتما كنا أبدانا قتري من كنيسة أوي كام نسيرا كم تيجي بانا مغبا موتما نه كابين هواسا يغمو كابين هواسا كتي فيديو نا ورابت الأشياء كارون جرا دمانه كومباين أبا وانجلا تكوكاكين يمانا وانجلا سانكيسا يو أبا ما سني وانجلا تي أبا وانجلا سبني ما يلاقي سوكا بامو mana isa butu mambutu mana terashi dambutu suka kana jechuun hirdaan sanyii dhugaa yookaan gocha suukaneessa akka ilmi namaa sun jijjiiramne mana kana keessa maal akka jiru hin beekan silaa mootummaa yaatee mootummaatti hin jechuudha kana mootummaan jiraatee mootummaatti jechuu hin danda'a kan kadalatu mootummaa abbaa irree poolisii hoolota hooleyyii waa takka hin beekne baadiyyaa walitti guuranii leenjifne je'anii agartee uffata didiraniitiin warra hoolota liigan deebitu mana agartee waan hin beekne sakiraa nama diqaalaa mataa eenyummaa ofii hin beekne mara kan dalagaa jiru jechuudha mana akka tubbatu kun mana Oromoo mana abbaa keenya jechuudha bawwanta har'a mana kana tokko guutuu keenyaa yoo gabbaanee hin falmatin yoo gabbaanee waan tokko hin dubbatin kanuma jechuudha karaan keenya nama tokko har'a manni burguun kun warri hooyanii agarsiisu bineensaan kun kan rakkatti mana namaa guutuu kun osoo si argee osoo argee ilma namaa lakkaatti qubachuu Dengar gaafa Amnesty International manni kubata jedhanii gabaasan bulchiinsi biyya sanii waa akkasii qottoonfee jechuudha. Kunoo jarri qaama ofiitiin mootummaan ragaa ofiitiin qaamummaan seera jedhee deemu akka ta'an ofiisaatii kaameraa waraabee gabbaasa jechuudha. Isaafiitii kaameraa baasee gabbaasa. Kanaafuu yaa qeerroo yaa Oromoo kai bakka jirtu mara kuni salphina. Kai fincil kanaaf gochi kanaa olii hin jiru. Wajji kana jiru ka ibin tin wanti kana caalu jiru akkatti kuma mana akkatti kuma kun mana Oromoo tishana yani maqaanta mufasanii akkatti kuma jiran Oromoo ka ibin Oromoo kai anas sinjade kai Oromoo kai mara kai Oromoo kai osoo akkatti manni keenya qubatu osoo manni akkatti yeessaa qubatu akkatti guna taa'u danda'e Oromoo kai finciri qeerroo qarree kan bayi cufi karaa bakka cufa karaa woodhulee bakka takka dhuun qabnu Abo mootummaa akka akka argee jira mootummaa agartee qabeenya mootummaa kana rabbi nurraa mootummaa kana rabbi nurraa dinne yaa rabbi nurraa yaa rabbi nurraa yaa rabbi nurraa yaa rabbi mootummaa kana nurraa mootummaa akkatti mana abbaa hiyyeessaa guddaa yaa rabbi nurraa yaa rabbi Allah akkas Oromoo yaa insha Allah wadhu lolli dhumna fayyaana ta'a I love you isin yaa rabbi baay'ee